Yoya Jalao. Galchumti nagaa keessan nagaa. Horiin wal gulagalee eegalee keessan galee eegalee maarree. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii simboo keenya har'aatiin godina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo bakka nama itti argamu ceekkataa bakka jedhamu bara 1957 bakka humna ibsaa itti maddisiifamu bara 1957 irraa eegaleetika kan inni hundeeffameeti sanarraa ka'uudhaan hawaasa naannoo kanaa gaa tajaajila laachuu kan inni eegale bara sanarraa eegalee akka ta'e hawaasni naannoo kanaa natti maajiraati haalli waliigalaa maal fakkaata haalli jiru maalidha laata kan jedhu gaa seenee keessummaas niin qabaadhaati waan jiruun sin daawwachiisaa turtii keessan Faanaa Broadcasting Corporate qophii simboolii taasifadha. Akkam jirtu? Nagaa keessan? Nagaa. Akkam jirtu? Eenyu siniin jedhu? Girmaa Roobee Maabiraataan sararatanyaa ta'ee mootummaa keessaa fatana asii gallee as hojjetaa jiru. Mee haala waliigalaa gallee na daawwachiisaa? Baratora akani obbedan sole ballo shitole maralolle tureera jenna asijiru asuma jira kun ya ateesan anin galin asuma tureera saba bara torbatam iduma biyyi galtesan xaaliyaaniin kulle sa gaafuma baruma sangale kun amma hojjatu badeera wadi rakkoo dhaqabee gubat waa isa wali hojjatanu as keessa galawonnin achi keessa galee gara kaaniin fuulla'e bisaan asille watti jira achi gara kaaniin fuulla'e gara galchakkan bisaan achi keessa dhufu ku amma yennaa haayiliin jiraatte yoo haayilii qannateete kanaa edeeta asii qannachaa asii edeeta bakka yennaa chingaan jiru asirra jira amma hojjatu kanaa hojjatu chingaa asirra bahe bananii hin bananiillee cufaniillee asirra bahe chingaan asirra bahe kanarra bahe achi keessa gala hiikameera sullaan akkaataa seenaa isaa qorannee har'a geenneen yeroo sanatti xaaliyaan yeroo as keessa hojii gara garaatiif as keessa socho'an magaala Magaaddoo ka jedhamtu magaala amma nuti keessa jiraannu kana achi keessatti buufata isaanii achi godhatanii humni ibsaa naannoo kanarra maddee tajaajila asii akka kennuu danda'u keessumattuu asii kaasee hanga magaala Adoolaa Wayyuutti asii immoo gadi hanga magaala Daawwaa Hayadiimaa Booree jedhamtu tarbaayinerii sadiin socho'aa ture tarbaayineriin sadan kun yeroo san asitti hojjetanii humna ibsaa hammana ga'u kana maddisiisaa turanii jechuudha hojiin isaanii guddaa yeroo sanatti tokko akka dhageenyetti albuuda baasu hojii albuudaa irratti bobba'anii yeroo hojjetanii akkasuma bu'uuraalee misoomaa kana yeroo saniif diriirsanii kan hojjetaa turan jechuudha. 74 jammare asuma hojjetaa jira gasanii as keessa bayan jiru hojii mootummaa hojjedha dur asii Shaakkisoollee hojjetti amma Shaakkisoo hojjettu Magaaddoo fi Ceekataa Caamolaa Calla seefti kibireeti maanshaa wanni achi as deemaa sun kibireeti maanshaa gara feete deemsisaanii asille achille sibiila gugurdaa isaan fuuta. Bakki amma dhufnee nuti jirru kuni godina Gujii aanaa Oddoo Shaakisoo ganda Ceekataa fi Magaaddoo gidduutti bakka argamu iddoon kuni iddoo humna ibsaa seentiraalii jedhama kanaan dura bara 1957 kan hojjetamedha iddoon amma arginu kuni bara sanirraa kaasee yeroon sun yeroo bara xaaliyaanii kan jedhamu yeroo sanatti wanni isin argitan kun asitti hojjetame humna ibsaa bara sanirraa kaasee yoo xiqqaate waggaa 58tiif haga saniif hojjetame ammas tajaajila kennaa kan jiru jechuudha. Horiin wal gulagalee eegalee keessan galee eegalee maarree waariin deemu siyaasa jaalanii. Dikkoon suni waan sibiilli keessa gala waan mootora keessa gala galchanii achi keessa gara yennaa wanni jedhu gara gala elektirikii baasa bakka alatti fayyada. Karaa bishaan waraaban kaa boombaa bishaan achi keessa bu'anii akka yennaa bishaan guutan kaani isarra bu'anii bishaan achi keessa waraabanii alan naqan. Bishaan su'aatu maddanii achi dhaqqabanii nama biraatiin hin gubatti. Yeroo sanatti yoo xiqqaate tarbaayineriin sadan hojjetu kuni meegaawaattii 1.5 kan maddisiisu jechuudha. Yeroo sanatti naannoo kiiloomeetira 100ti kan inni tajaajila kennaa ture.
baay'ee yeroo sanatti daandiinis wanni isaa irratti hojjetan hundi isaa akkana mijataan turre asirraa gara adoolaatti shaakkisoon mataa isii magaala shaakkisoo isaan fayyadamaa ture jechuudha. Adoola mataa isii isaan fayyadamaa turte magaaddota amma jennu tun asirraa gad booree naannoo godina Gujii lixaatiin kan wal daangessu booreerra darbitee aagaa waayyuu yookiin haadiimaa akkasumas daawwaa gidduun kun hundi isaa isaanirraa argataa ture. Sana booda immoo dhaataan gaafa xaaliyaan biyya gadhiisee deemu albuuda kana baasuu fi dhaabbanni Adoolaa Enterprise kan jedhamu dhaabbata Sookoo Adoolaa kan jedhamu irraa fudhate dhaabbata kana bulchaa ture jechuudha. Qabeenya kana bulchaa ture. Sana booda tarbaayineroonni jiran sadan keessaa lama hin hammaate. Sababa inni hammaateen kiiloomeetira dheeraa fageenyarra deemee tajaajila kennu hunda hin dhaabsise. Tarbaayineriin tokko qofa yeroo ammaa kana hojjetaa jira jechuudha. Meegaa waatti 0.5 maddisiisa kan amma jiru kun jechuudha. Buufata isaa kana wanni irra fayyadamnu sa'aatii 24 jedhan keessa akka biyya Itoophiyaatti magaalli sa'aatii 24 isaa fayyadamu magaadooti. Dhugumaan beekamatti sa'aatii 24 jedhamu keessa guutumatti fayyadamnaa jecha. Baay'ee immoo hin badu yoo bade guyyaatti hin badu akka tasaa wani kun waan tureeraati. Waggaa isaa bara 1957 dhani waan tureerratti xiqqoo gizee tokko keessa hammaata. Sanii ala eega midhaasaniin dubatti hammaata. Dhaamaa badaa hin qabu. Anarraa buute barree obbiran soole balloo qabattee oolin malee obbiran soole balloo anarraa fuutu marree. Karaa achiin baatee yoo balleessi yoo katama wanni as keessa keessatti kanaan balleessi. Kana gaddee bittaa hin balleessi. Maal jedhama? Masmaaraan balleessan. Masmaaraan balleessan. As keessa yennaa ችግሪን jiraatte kanaan balleessi. Kunneen horee? Kun badeetta kulii bada tokkuma tiraansfoormanii kanaati tokko kulii bada bakka. Bisaan asii maddu gara dhibii dhufan bisaan. Gara dhibii dhufanii motora kana garagalchan. Yoo garagalchan kaani motorri immoo kaarboon biraashii jedhanii watti jira isa jira isaanii maabiraatii kaasee bisaan adda jiran paampixaa bahiranii achi dhufan achi maabiraatii kan fayyadanii katamaa geessan. Obbedan sole ballo oku ilaalcha oli obbedan sole ballo kotu ilaalla wali obbedan sole ballo. Isaan birrii torba ampooliin ka ture amma firiijii maaliin walta dee'isane birrii 15 jecha ji'atti firiijii maaliillee walta faca'e firiijiilleen televiziyooniilleen waan guutetti godhatte birrii 15 jecha amma sodaan guddoon nuti qannu dhaabbati kun humni isaa dadhabaa deemaa jira. Baay'inaan immoo humna keenya olta jira adoonni hammaate midhaasuun guddoo nu dhibaa. Midhaasuun guddoo nu dhibaa waan jedhan gubbaa marroo jiranuufi adoo dhaabbati humna qabaatu warran waliin mari'ate dhaabbati humna qabu adoo irraa fuudhee haaresse guddootti xuruu ture dhaabbati immoo dadhabaadha adoonni hammaate amma guddoo nu sodaa. Asumarraa ka'ee mandara ceekataa jedhamtu ganda ceekataa kan jedhamu kana tajaajila kennaa jira. Magaala Magaaddo tajaajila guutuu sa'aatii 24 kan walirraa hin cinne kennaa jira. Akkasumas Caamola akkasumas gidduu ceekataa fi Magaaddoo jirti. Achillee irratti amma tajaajila kennaa jira. Yoo xiqqaate magaalota sadiif amma humna kana maddisiisee tajaajila ibsaa kennuu jira jechuudha yeroo ammaa kana. Tarbaayineeriin lamaan kun hanga ammaatti qaamni dhufee qorannoo geggeesses hin jiru. Baay'ee tanaan dura mootummaadhaaf dhiyaatee mootummaan waan kana fudhatee akkaataa gara tajaajilaatti galchuu danda'u hawaasi naannoo kanaa fi hooggansi naannoo kanaallee gaafataa ture. Haga ammaa garuu namni dhufee qoratee maaltu isa barbaachisa jedhee hin jiru. Sabab isaa inni guddaan yeroo humna ibsaa kana maddisiisu meeshaan keessaa yeroo hirdhatu yoo meeshaan keessaa badu kan jijjiiruuf yookiin meeshaan jijjiiramu hin jiru jechuudha. Inni yeroo sana meeshaalee baay'inaan inni irraa hojjete meeshaalee biyya alaati. Biyya kana keessatti hin argamu. Qaamni itti gaafatamummaa kana fudhatee dhufee qoratee
meeshaa kana bakka inni jiru fichisiisee hojjetu sin jiru. Kammaan dhufee kana daawwate maal godhaa jira ka jedhu iyyuu qaamni isa qoratu isa hordofu hin jiru jechuudha. Rakkoo isaa guddaan tarbaayineriin akkuma duratti ilaaltani tarbaayineriin lamaan sun hojii ala qabeen haga sangoo hojii ala taa'u jira jechuudha. Zayitii itti bitee dee'isee haaressee jecha. Achiin duuba ammoo dhaabbati dee'ee galuma sirraa fuudhuun qabeen uummataa san dee'iseef. Akkasii godhan. Uummatni immoo akka malee akka ilafiitti eegataa jira. Akka ilafiitti. Adoo dhaabbati jabaan adoo amma haala kana mijeessanii nu lakkise aanaa sadiyyuu qabeenya gahu duri shaakkisoon adoola katamaan guurdoon suniyyuu asirraa fudhatti. Asirraa fudhatti. Wani somma doma midhaasanii nu lakkise agaa waayyuu aanaan sila erga jiru duudiin tajaajila itti argata sila. Horiin wal gula galee eegalee keessan galee eegalee marree waariin deemu biyyaas jaalanii. Obbedan sole ballo, obbedan sole ballo, naga bijala kia. Obbedan sole ballo, naga bihare kia. Obbedan sole ballo. Kunyu kutete, nuti akka dansaa fayyadannaa. Amma mootummaan gargaaree nu ilaalee hin jiru. Akkuma san jirra bakka tokkochi jiru kun gubatee jennaan wanni itti fayyadamnu jiru. Sanuu hawaasa takkatti jira bakka takkotti. Obbedan sole ballo, etan be kuduro. Obbedan sole ballo, kalo tarefu kicho. Obbedan sole ballo, oti badada galcho. Obbedan sole ballo, kujo kedoro beta. kabajamtoota daawwattoota qophii Simboo egaan bakka buufata bara 1957 godina Gujii aanaa Oddoo Shaakkisoo bakka ceekataa jedhamu kana bara xaaliyaan kan inni hojjetame egaa buufanni ibsaa maddisiisu kuni haa ta'uutii egaa waa baay'ee kan barbaachisuunidha waa baay'ee guutuu barbaada manni isaallee akkuma argaartan dulloomeeti kan inni jiru amma bakki humna ibsaa maddisiisuu danda'u immoo tokko qofaadha yeroo jalqabaa bara 1957 garuu sadii akka turedha kan natti himamaa ture egaa qaamni ilaallatu kanarratti furmaata laachuudha kan inni barbaachisu. Yooyaa jaalao galchumti nagaa keessaan nagaa horiin wal gula galee eegalee keessaan galee eegalee marree waariin deemu biyyaas jaalanii. Obbedan sole ballo naqa bijaala kiyaa.